Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah an nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Namoonni laayikii na godhaa jirtanu galatoomaa ulfaadhaa jazakumullahu khairan. Laayikii godhaa gaammas hin dagatinaati yaadachiisumaa fi isin godhaa jirtu. Haddammoo akkuma argitan Arabiyaa Majlisii ajaa'ibasaa isinii qabadhee dhufeen jira. Arabiyaa Majlisii obboleettii kiyyaa Samiiraa asuma magaalaa Jimmaa keessa jechuudha. Dubaay teessee ajajattee galuuf deemte. Inshaallah rabbiin nagaan itti sii haa galchuu. Nama galee jiru gaarii jiraatu rabbi sii haa taasisu inshaallah. Gatii isaas homa hundasaa kan isinitti mutaa akkasuma namoonni Arabiyaa Majlisii ajajachuuf illee karoora qabdanuu yoo isiniif mijate viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa. Na laayikii godhaa. Chaanaalii kana hiriyootan keessaniif sheerii godhaa. Waan barbaadan chaanaalii kanarraa argachuu dandeessu. Meeshaa mana keessaa, meeshaa farniicharaa, afata golgee, qusaaqusii mana keessaa, kushiinaallee. Akkasuma asfeezaa mana keessaa ramadaana kanatti yoo maatii keessaniif tamira, zayitii, duqeetii wantoota garaagaraa midhaan barbaadanii nu bira argachuu dandeessu. Lakkoofsa iskiriinii kanarratti argamu waatsaappiif telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Imoo baay'inaan imoodhaan bilbiltuu an bilbilan kaasuu maaliif bilbilaan nama hundarraa bilbila kaasaa yoo oolanii bakka hojiin sanuma bilbiluma dubbataa ooluudha jechuudhaan immoo hojii baay'een qabaa. Kanaafan bilbila isin jalaa hin kaasne achumaan salaamataa jettanii achumaan waan barbaadan barreeffadha yookiin sagalee ergaa jechuudha. Salaamataa ergitanii amma salaamataa sana isinii deebisutti hin eeginaa. Salaamataa jedhaatee achumaan waan barbaadan ergaa keessan kaahadhaa alan argetti bakka tokkotti isiniifan deebisa jechuudha. Akkas inshaallah. Akkuma argitanii Arabiyaa Majlisiin kun digaafiinsaa ispoonjiif mukarraa hojjetame. Maqamacaansaa garuu boondidii abbaatii kinasii 10 jechuudha. Kana yeroo baay'ee firaashii isaa isiniif hojjedhu abbaatii kinasii 10 akkasii. Kun akkuma argitan haphiidha. Akkuma tizaazii abbaatiin abbaan 30 jira, abbaan 40 jira, boondidiin qofti jechuun nuyi akkuma namni diizaanii itti ergateen isiniif hojjetama malee yaada keenyarraa kaasnee miti kan isinii hojjennu. Hin maraxattanii diizaayinii bakka barbaadanii ergattu. Ani isinii ergee san isinii erge keessaa filattanii as deebisuu ta'us bakka miidiyaa biraarraa buustanii erguu ta'us an wama isinitti ergattan sanan isiniif hojjedha. Akkas inshaallah. Garuu irra guddaa maa inni Arabiyaa Majlisii yeroo hojjetattanu boondidii osoo hojjetattanii bareedaadha. Maqamacaan isaas boondidii kan ta'e, digaafiin isaas boondidii kan ta'e. Amma buleettiin kiyya Samiiraan kuni jalqabaa bakka ittuma bareedee viidiyoo irratti argitee jaallattee viidiyoo isaa sheerii naa gootee haala kanaan naa hojjechuu dandeessaa itteenatti ergatte malee maalirraa akka hojjetameef maal akka ta'e hin beektu turte. Ani garuu duraan viidiyoo tokko wayii akkuma kana abbaatii kinasii 30 kan obboleettii kiyyaa wayii asuma magaalaa Jimmaan keessa deemee akkasuma digaafii illee hojjedheen ture karaa aggaaroo kan deeme jechuudha. Digaafii duwwaa isa kaan immoo maqamacaa wajjin abbaatii kinasii 30 wajjiniin hojjedhee akkaataa isaa maalirraa akka hojjetamu waa hundayyuu ibseen ture. Viidiyoo yuutuubii koo qabdi ilaalaa turte. Ani egaa hinuma beekti quba qabdee dheetuman tizaazii sii taqabbalee hojjetaa fi dhaqee hin beekta miti akkas akkasii. Arabiyaa Majlisiin kun kan inni hojjetamu ispoonjiif mukarraayi waan akkasii jedheen itti himee Allaaf akbaraan kana ta'uun barree maal jettee bakka hojiin qixxee gaheera. Yoon barbaannes rakkoon qabu sana waan biraa wantoota soofaa akkasiitti jijjiiramee boondidiin sii godhamuu danda'a jennaan bakka haa ta'uu dhiisii hangaluufan hin deema. Indaganaa immoo lafaa jalqabamee dafee naan bahu jettee dhiiste jechuudha. As biratti inni bareeduma baay'ee bareeda. Arabiyaa Majlisiin kun baay'ee tokko bareeda. Maashaallah. Garuu ciminaan qabu. Akkasuma sa'aatii barbaaddanii carqii isaa ofii keessaniif irraa baastanii miiccuu dandeessanuu. Digaafii isaarraa maqamacaa isaarraa amma sa'aatii barbaadde irraa baastee miiccitee itti deebisuu dandeessi. Digaafii isaarraa garuu baalamoyaa barbaada. Akkasuma carqiin sun irraa bahee ka'ee miccamee ittiin deebi'u jechuudha. Carqii biraa yoo itti qayyaruu ta'e malee. Innaas biratti kunoo akka carraa ta'e yeroo
arabiyaa majlisii akkanaa hojjetattanii fireemii isaarratti laastikiin hafee irraa kaastu jechuudha. Kunoo amma gariin irraa ka'eera, garii garuu irraa asirratti sin agarsiisaa irraa kaasuu hedheetanii niisee kunoo sana qabdanii irraa qoqonceestu. Na bifa miti, bifti isaa tokkumaa warqaammaadha, garuu akkas akka diqqoo irratti hafa. Hundumti akkasitti xaqallalamee dhufa, garuu ani irraa baaseetanii isa kanaas biratti isiniin agarsiisa jedheetanii irratti dhiise jechuudha. Akkasii inshaallah እና boondidii osoo hojjechiifattanii bareedaadha, idimeellee qabaa. Akkasuma sa'aatii barbaaddan mana keessan keessatti teessanii carqii isaatti baastanii miiccitanii itti deebisuu dandeessu. Akkasuma arabiyaa majlisiitu mana keessaa hin baasiin safartanii abbaa tiknasii meeqa akka ta'e suuraa isaatii wajjin baalamoyaatti ergitanii akkasitti carqiin illee isinii hodhisiifamee manumatti itti qayyarachuu dandeessu yoo carqii qiyyaarii barbaaddan. Kana garuu dirqama baalamoyaan dhufee fuudhee deeme yookiin bakka ta'e wahii geessee itti qayyara jechuudha, carqiin illee yoo qayyaramuu jedhe. Kanaaf erga birrii guddaa baastanii waa hojjechiisachuun keessan hin oolle waanuma zalaaqii itti fayyadamuu dandeessan utuu hojjetattanii natti tola, bareedaadha. Kun akkuma argitan maqamacaan isaa kun meetira tokko yookiin kaaree tokko jechuudha. Kara bukkee kanarraan baasee isinitti agarsiisuudha. Kun akkuma argitan maashaallah boondidii baay'ee tokko orijinaala boondidii bareedaa jabaa, jabina isaarrayyuu kan hin faraffaramnedha boondidiin jechuudha. Kun akkuma argitan ziippiidhaan hojjetame maqamacaan isaa. Sa'aatii barbaadde itti wulliq gootee miiccitee itti deebisuu dandeessi. Akkasiin jedha ziippiidhaan hojjetame. Boondidii digaafiinsaas boondidii duwwaa yoo ta'e akka kana ziippiidhaan hojjetama gati ta'e jennaan. Silaansaa boondidiinsaa aslii andanyaa ta'uu qaba. እና sa'aatii barbaaddan itti baastanii miiccitanii deebisuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan kun digaafii isaatii muka akkuma argitan duddubbeen isaa muka, bukkeen isaa muka, walakkaa isaatu ispoonjii suma andanyaa bareeda jechuudha. Isaa hin bareeda maashaallah, rabbiin nagaan isii keessaa jiraachisu kan barakaa haa ta'uu fi baay'ee tokko bareeda akka viidiyoo irraa achi bareeda wallahi laaziim afee jechuudha. እና akkasuma arabiyaan majlisiin akkanaa kunillee mana sirrii barbaada. Fakkeenyaaf mana lafti isaa liishoo qaxxadhee wal qixxaataa ta'ee girgiddaan isaallee jiibsamii yoo bolokkeetti ta'uu dhiisellee jiibsamiidhaan qaxxadhee kan wal qixxaatee garafame jechuudha ta'uu qaba. Yoo daddabaa ta'ee dhaqee akka maamaxii isaa irratti rakkoo fidaa. Kanaaf yeroo waa arabiyaa majlisii ajajachuu jettanu diizaayinii mana keessanii, manni keessan akkamitti isa ijaarame isa jedhu kana yaada keessa galchuun keessan dirqama. Amma yeroo darbee wayii karaa aggaaroo digaafii qofa buletti kiyya tokko hojjedhee ergeen ture, yeroo mana galuu wal qixxachuu dide jechuudha. Akka maamaxiinsaa abbaan manaa suuraa kaasee itti ergaa ture, kun akkas waliin sirraanneedhe yeroon ilaalu rakkoo manaarraan kan ka'e. Amma kootti afeetan viidiyoo godhee ture, baay'ee tokko wal qixxaatee sirrii ture. Manni koo lafti isaa seeraamikiidha, girgiddaan isaas bolokkeettii ture. Qaxxadheetuma taa'e jechuudha. Viidiyoo isaayyuu guutuu waraabessinii gadhiiseen ture. Yeroo achi dhaqu immoo girgiddaarraa badaa tokko kiftatii uumee ol dabee gaddabee jechuudha. Maaliif lafti isaa tokkoffaa daddabaadha, girgiddaan isaas qaxxadhaa miti. Akkasitti bakka dhaqee bareeduma isaa sana balleesse yookiin lafa sana sirreessuudha malee arabiyaa wanti majlisa wanti itti godhanu hin jiru. Kanaaf yoo boondidii ta'e immoo rakkoo hin qabu. Ofiifuu boondidiin ofumaan dhaqee bakka yoo hammas yoo wanti hundinuu girgiddaanis laftis bareeduu didee ofumaan dhaqee akka maamaxiisaa irratti nama hin rakkisu jechuudha. Boondidii yoo ta'e. Akkasii diizaayinii mana keessaniis murteessaadha jechuufaniin jedhee Ooma tokko suuraarraa argine, viidiyoorraa argine hojjechiifachuu osoo hin taane wanti kun akkamii maalirraa hojjetame isa jedhu hubannee beekuunis barbaachisaadha isa jedhuufaniin jedhee. Amma kuni mana fakkeenyaaf saaloonii yeroo hunda cufamee taa'ee yeroo tokko yookiin yeroo keessummaan dhufuu akkasii bakka zawtarii hin teenye taa'uu qaba jechuudha. Arabiyaa majlisiin kun xinqaaqiidhaan qabamuu qaba. Garuu bakka yeroo hunda ijoolleenis yeroo hunda irra taa'amaa maal jedhama, nyaanni asitti nyaatamaa majlisuma yeroo hundaa yoo ta'e bakki kuni
Arabiyaa majlisiin kun dafee nu jalaa xurataa bakka teenyee xurii salaaluu yaaddoodha. Sa'aatii barbaanne immoo itti baasnee miiccuu hin dandeenyu. እና ማሻአላህ ተባረከላ በሬዱመ ሳሚሚ ኢሲኑ ኢላላ ኩኒካ አለቲ አፈሜ ገሩ የሮ መነ ኬሰ መነ ከነ ፈካታን ገሌ ገሉ በሬዱመ ሳሚ ወሉ ገመቱ ደንዴ ጋረቢ ኬሰ ናፍቱራ